يلا باي. باي. مع السلامة. لا تبكين لا تبكين لا تبكين. يلا أجيكم اثيوبيا إن شاء الله. يلا الله يستر عليك. سارة أنا مين؟ مين؟ مشعل. قولي لبيه. سارة قولي لبيه. قولي لبيه. تبين نفتح بث؟ warroonni yaadattanii Isawwi bad? mucattii tanaa jechuudha kuni abbaadha Hai, Sarah. mucattiin akkuma nama kamiitiyyuu dalagachuudhaaf biyyaa dhuftee jechuudha yeroo dhuftu kana mucaa yookiin immoo ilma asarrii ishee jechuudha madaamii ishee jaallattee isarraa dhalte jechuudha yeroo dhaltu kana daa'ima san ambifatanii ishee gara biyyaatti galchan yeroo galchan kana mucattiin tuni daa'ima san baay'ee tokko jaallatti beektanii dafanii hirraan galchine yani turtee hojjisiifataniiti kan galchanii yaadattoota waan kuni saawudii keessatti jechuudha isaan booda galtee daa'ima tana gara onlaayinitiin caqacaqxee dhugaa dubbichuuf hordofaa tan ture beektanii karma tiktookii kanaan inni tiktookii irratti baay'ee intini nama followsiinsaa guddaa ta'edha tiktookii irratti beekamaadha warreen beektanii achi booddee mucayyoo tana gara biyyaatti galchanii yeroo galtu kana daa'ima ishii kanaaf baay'ee tokko bu'aa turteenaaf ergaa jettee baay'ee tokko bu'aa turte jechuudha kanaafuu yeroo boochu kana daa'imti tuni indidanii dura hindidanii kadhatanii namni kadhatanii bakka hedduu takka namoonni achi jiran illee kadhachiistee beektanii isaan booda ergeef jechuudha mucayyoon tun erga gara biyyaatti galtee naannoo waggaa tokko reefu guurti akkuma argaa jirtanii isaan booda yeroo galtu kana ergee fi ilaala dhugaa dubbachuuf namni gaariinis ni jira namoota meeqa biyya arabaa keessatti warra araboota irraa dhalanii isaan booda araboonni harka isaanii duwwaa gaafa galchan ilmoo isaaniitiif immoo ni beektu miti namni ilmoo dhugaa dubbachuuf haadha ishiiti osoo jettee dhiistees garaa hin danda'u mucayyoo takkatu jira beerut keessatti akkuma ishee kana isheenis akkasumatti deesse yeroo deessu kanatti ishee hin galchan daa'ima ishee lakkuu deessisan lakkuu gaafa deechuu ishee hin galchanii yeroo galchan kana haati sun daa'ima kee osuma boochuu jechuudha osoo hin beekin gara biyyaatti na galchanii ilookiin hodhanii jette beerut irraa jechuudha yeroo kana ilmoo ishee san argachuu hin dandeenye halkanii guyyaa dhugaa dubbachuuf hedduu takka garaana nyaatte boossee bakka baay'ee tokko bu'aa turte jechuudha ijumaan na agarsiisaa jettiin isaan immoo beektee karaa tiktook kanarratti hin fiduu ijoollee lamaan indidan siin erginu jedhanii didanii sagalee naa ta'a jettee hedduu takka maraatte dhugaa dubbachuuf ilmoo ofii baay'ee tokko hin ulfaata ammammee irraa fagaataniitu yoo saatii tokko yoo irraa fagaachuun daa'ima xixiqqishuu irraa fuudhanii yeroo dhugaa dubbachuuf tokko garaa jabaata tokko immoo beektanii ammoo kan lamaan yoo wal bira qabanii ilaala akkuma bifti namaa gargar ta'e amalli namaa gargar ta'e hundumtuu hunduyyuu garagaraa jechuudha namni gaariinis hin jira badaanis hin jira kanaafiyyuu mucayyoon tunis boochee mucayyoo tana gaafa argattu hedduu takka gammaddi annaa kana siniin jedha obboloota kiyyaa namoonni akkanaa beekanillee soon ta'ee osoo hin beekanillee ta'ee ilmoo ofii kana warroonni dhabanii dibee muluu dhugaa dubbachuuf bu'aa ani jette isheen beeruutti jirtu sun daa'ima tana jaayina rukutaanan jireenya in barbaadu jette dhugaa dubbachuuf akkatti isheen baay'ee takkan wazaazansiiste namoonni baay'een warra sanillee warreen achi jiran maqaa isaatillee na irraa fadhe beeksanii namtichi wayii beeruutti kan jiru hin jira innillee beektee gaafatee ture
indidan tokko immoo akkanatti kinu inni kun galchee isheen sun immoo ijumaan iyyuu agarsiisuu didan garaa nama nyaatti hedduu takka maal jechuu barbaadetanii biyya ormaa keessatti osoo nama danda'ame waan akkanatti irraa of qusatanii dhugaa dubbachuuf dirqama akkam dirqama yoo namatti taateen nalatti warra dirqamaan akkas ta'anii yoo ta'ee nalatti baay'ee ulfaata isaan immoo ilmoo isaanii taanan namatti hin kennanii beektanii ittiin kennan kanaafiyyuu of eeggannoo gochuun barbaachisaadha isinii galee maaltu kana yaadaa warreen hin jettan isin jirtu anuyyuu waan hin jekkiyaan argee akkam biyyaan dhufee nani gaafan biiroo dhufu ijoollee afurtu jira ijoolleen arfan kun beektanii gaafa dhufnee biiroo san seennu ijoolleen arfan kun garaatti baatu isaan arfanuyyuu asumaa jedhan biyyuma arabaa kana keessa dhugaa dubbachuuf baay'eetu tasfaa kuteen yani biyya kana reefu awwal marra dhufuu kiyya jechuudhaan biyya biraan ture awwal marra dhufuu kiyya ijoollee kun arfan kee baqa gaafina ta'e indoom dhugaa dubbachuuf achumarraan deebiina godhe Jalan waaqayyo yaa ta'u ani waan argine amma ammaatti garuu ijoolleen kun arfan beektanii qoricha fudhachaa jiru baqa baay'ee isaan ijoolleen lama immoo baay'ee tokko garaan isaaniitu yoo guddate mun ilaalaa kan baay'ee ulfaata ko waaqayyo nama eekinalatti baay'ee ulfaata ani akkasii sinin jedha maaliif maal jechuun barbaadetanii waa'ee micattii xiqqishoota narratti kaasetanii akkuma beektanii takkammoo kan sarratanyaa guddiseeti saawuduma keessa kan jiru jechuudha kan sarratanyaati isheen immoo biyyumaa fudhattee dhufte abashaadha tunillee abashaa fakkaatti garuu abbaadha inni abbaadha isheen duraa sun immoo isaan tu guddise isaanumaaf kennite jechuudha garuu hin oolan ta'a malee maal dhumaanaan fe'eeyyuu ta'e sarratanyaan sunillee isaan bira jiraachuu baattee hin beekne garuu isaa garuu mootuun liibirratti gisee haasa'an inni akka abbaa ta'e himi jechuudha naa hin kennu jedhee namoota hedduutu godhachaa ture ijumaan argitan deebisaa jettee turte amma hin deebisne dhugaa dubbachuuf biyya ofii keessatti wajjin irree kadhachuu wayya malee namni ilmoo ofii foon ofii ofirraa kutee namaa kennu hin jira annaa kana sinin jedha maalifi waa'ee micayyoo kanaat irratti hin kaasee tokko nama gaariin hin jira tokko immoo namni badaan hin jira nawan akkasitti isheen beerusun dhugaa dubbachuuf hedduu anamman jedhamne kan boochi hedduu takka garaana nyaatti jechuudha haati suni isaan illee wal fuudhaniiti wal bira turanii waggaa dheeraa bira turanii haraboonni ilaala warri adiin kun yeroodhaaf ishii gadi baasanii gara biyyaatti ishii galchanii daa'ima irraa hambifatanii isheen galtee jechuudha naa kana sinin jedha obboloota koo warroonni biyya hambaa keessa jiru hunduma keenya waaqayyoon waa'ee guuturtii gaarii isiniif